Waan dhiiraa dhiirumatu beeka. Dubbiin tun dhugaadhaan liqimsi warra Jawaar jibbitaniif kun silaafuu ni beektan. Dhageeffadhaa. جوار محمد أبا جرمات أدو عن قباب تدبّتش رفقهم جوار محمد على أخي خدراتي على أخي خميديا أو من تري أمان تلا في النجر اللي أونستلي كوبين كابون بيخو لون فاول كنا متوانين كابني في تشوبر باديتي جوار موقت هتوكم بيخاك تيتوكم منا مكم أكتوانو بطوفي دول الرقود أم توكتوكو يلال ديكو غران نار اللي من أما خنوما مسارتي gaafa mataxee dhooftee itti duultee rukuttee namummaa irra mulquu fi haaltu bineensa jijjiiram. Qaxurree laala. Qaxurreen bineensota mana keessa saree caalaa mata gad qabattee jiraatti. Gaafa tambuman keessatti mataxee dhooftee eege micciirtee qeencasitee wagootu illoltii jechuu gaafa mufattammoo keessisii qeerramsa. Nullee waan akkas nu godhuu jirtan fakkaattanii jechuu barbaadeeti. Jawaar Mohaammed yakkoot infakkaan hantaan addunyaa irra diiniin waliin hin jedhe faarsee bulaa likiskisooti arrabsoo miti maayyimooti warri mataan qabne namummaa hin qabne gad baatinoo Jawaar Mohaammed irra sadarkaa sun tuulama gaggeessitan maal keessatti dhagaameeti. Dhagaa wasantima Itoophiyaa keessatti ayidooloojii lama wal lola. Ayidooloojii Itoophiyummaa faarsituuf Oromummaa faarsitu. Abiy jaalanne yookaan Abiy jibbina Jawaar jaalachuu Marroo Daawud maani adoon taane ideology oromummaati fi ideology Itoophiyaa wal dhayeechu wal tubuye jechu so nu oromummaa filan oromo lubbuun isi akbaat tolchu dhabulle dande lubbu saani olchuuf lubbu mat oromo olchuuf umni dhabnulle ak oromo jeeta yohan nam oromo filani ak duguganiif waan culture yohan dabo sanif dhabban seetani sani baan seetani Jawaar Mohaammed terrorist ashabari buduni shororkeessitoota yohan gare soddoma waliin hojjeta. He's a drug dealer. Korsaka kanagad. Money laundering. Yakota kakana dalagani Jawaar Mohaammed motumma Amerikati wal qabsiisani sadarka motummat olol gaggeessuun khamsi siimaan. Wato kisantima. An Jawaar Mohaammed umfani ag wal dubbimnaayu turre walin dhabne. Yaadaan ammoo waliin hin jiru. Because waan koomad media rabbi akwarra is jaldeebe irra nyaate dhuge sun inabaaru an takshaayillee naan binne dhuga dubbachuuf gaazexeessa oomte hojjedhe innillee nalaqa oomte hojjete OMN ta'e hojjete that's it sigaltii miti immoo gaaf inni dogongoruu argu directly itti maa jechuu miseejan keessaa yeroo dhuma xaafee fi Jawaarumaan guyyaa tokkisanti mootii barbaadat khalaallatuuti kash labbootuuf jalaan deemti taana ofirra risii jedheen jalqab namni guddaan bakkis madaaltoodha sunirratti deebinaan kennine waliin agarre naa bilbilus dhiisus guddoo dhimmirran qabuu jechuu ammoo tokko jira Jawaar Mohaammed aga beekutta gubadhuutti is sharp brilliant mata salphana qabu miti namni akkas Itoophiyaa kee muraasa gareenam wal guurtee maani itti sami khortuun cuftee duun isi donqorro qaxxaasi soba maani soba waliin dhooftu namummaa tan qab beekumsa kan qab dandeetti kan qab waan cuf waliin bitatte waan cuf waliin dhooftee angoolle maani tuulatte nam guddaa nama wabeeku diqqeessuuf hojjechii jechuudha faarsuutti hin jiru Jawaar Mohaammed anus caalan sala nam faarsan anu yo waliin qoramni caaluu iyyuu danda'a jedhe yaada sometimes waliin qoramne nagarre maybe caaluu danda'a who knows especially area an expert keessatti waliin qoram dhuga irra kaasuu danda'a ragaan qabu ammaaf ragaan ammoo gaafum waliin qoramnu waan taatuuf immoo tokko wanni waltimuu qabnu nam guddaa cuf nyaatina gaaf nam guddaa cuf nyaatanii fixan qushaasha akkasiitii wal taftanii duriyyeen isanti qoostii jechuudha Oromoo